Dubartiin caakkaa keessa dhalaara akka kurupheetitti. Dubartiin caakkaa keessa dhalaarti. Caakkaa keessa rakkataarti. Adamsamtee gudeedamarti. Adamsamtee. Gaafa lubbuun jiraan mee yaadi. Dhaltee mana raffifattee gizee isiin deebitu ibiddi boba'aa jira. Dhaltee mana raffifattee bishaan naqachuun manarraa baatee gizee isiin deebitu ibiddi boba'aa jira. Dhaltee harmi isii jiidhaadha. Harmi osoo harmoon hoosisin ilmoon osoo haadha hin ooniin ibiddaan gubataa jirti jechuudha. Ibiddaan gubataa jirti. Bishaan naqachuun biraa laga buutee ilmootti ol deebi'aan jirtu haati. Manatti galfattee beellada mana galfattee itti seenanii gubaa jiranii jechuudha. Iyyitee namni tokkichi itti bahu hin jiru. Itti baanaan deeggaraa shaneeti. Itti bahee waa dubbannaan ashabbaariidha. Itti bahee waa dubbannaan deeggaraa mootummaati. Abiyyi yoo kana hin taane suufa jijjiiratee taata zinnaashiin lukasii ol saqqalaa buluudhaa fi cafaacafamneetiin rakkannee gubanneetiin harma fakkatti muranneetiin abiyyiin aangoo qabsiifne nuti. Mootummaa tolaan dhufee miti bar. Mootummaa yookaan mallaqaan dhufee miti bar. Mootummaa filannoon dhufee miti bar. Dhiigaaf lafee hedduutu caccabee achisa geesse bar. Kan akkana dhiiga madaatiitu dhabamee achisa geesse bar. Hay maal yaaddan isin? Hayyoota hedduutu dhumatee achisa geesse bar. Filannoon finne abiyyiin. Oromoodhaaf carraan kennamee filannoodhaan abiyyiin fidne. Abiyyiin filannoodhaan hin finne bar. Warroonni amma isa deeggartan bichaan isa filtaniiti miti abiyyiin kan achirra keettaniitiin jettan. Laffaanee jechuudha. Rakkannee jechuudha. Gitanii ilmoon osoo ji'a sagalin gahin garaa haadhaatii baateetiin kan abiyyi aangoo qabate. Abiyyi mootummaa tola dhufee miti. Gaafii Oromoon kaleessa gaafataa ture deebisuu qaba. Guyyaa takkaafillee ka jiraatu yoo taate jechuudha. Guyyaa takkaafillee ka jiraatee du'u yoo taate abiyyi gaafii ummanni Oromoo gaafate giddii isaatti deebisuu qaba ture jechuudha. Because Oromootu itti laffa'ee achiin isa gahe waan ta'eef. Oromootu itti gubatee achiin isa gahe waan ta'eef jechuudha. Mootummaan Abiyyi Ahmad mootummaa dhiigaan dhufe. Teessoon Abiyyi Ahmad irra jiru sun teessoo dhiigaan dhufte jechuudha. Teessoo gootonni hedduutiif hayyoonni hedduu itti lafaanii isa fidanii jechuudha. Dhiigana dhiigammadaa irra taa'aa jira jechuudha. Siniif galee abbaan feete jaalatte abbaan feete jibbite. Dhiiga laan gubbaa taa'aa jira. Dhiiga namaa gubbaa taa'ee dhiiga biraa harcaasuun ammoo safuudha jechuudha. Safuun kana geette tokko hin jirtu. Cubbuun kana geette hin jirtu. Gaafa saba isaatiif hin taane abiyyi tolaan aangoo yoo gallakkise tolaan aangoo gallakkisee Oromoo yoo tokkoomse Oromoo yoo tokkoomse taate dubbiin seera qabsiisuu miti. Oodha bar osoo kaleessa mormi murame sun morma Oromoo taateeti. Adda dachiin Oromiyyaa tun dhiiga dibattee beeka. Mormi kaleessa murame sun osoo morma qumaaxaa taate warra soddaa isaa taate dachiin Oromoo tun dhiiga dibattee beeka. Gaafa Haacaaluu Hundeessaa du'eetiin jedhe reeffi Haacaaluu Hundeessaa kuwaasii ta'eeti taphatame. Yaabbadhu farda kee soorii 4 kiiloodhaaf situ aane jedhee 4 kiilootti isa aansee Abiyyi Ahmad ammoo reeffa Haacaaluu Hundeessaatiin taphate. Amboo geeffame amborraa Finfinnee deeffame. Tooftaan dhayamee jechuudha. Maal godhuu qabna? Akkam godhuu qabna? Jawaariin akkamitti lubbuu isaa baafachiisuu qabna? Ammas Baqqalaa Garbaa akkamitti lubbuu isaa baafachiisuu qabna? Akkam godhuu qabna? Usuu guyyaa gaafa Haacaaluu Hundeessaa duusan waraanni Jawaar Muhammad eegdonni Jawaar Muhammad Jawaar hiikkadhaa jedheetiin hin hiikkachiisiniiti. Hiikkachiisiniiti Jawaaradha qarbii keessa jiru. Jawaaradha qarbii keessa jira. Nama sammuudhaan fagaate Jawaar. Jawaar nama sammuudhaan fagaate nama garaa haadhaa isaa keessatti barate waan ta'eef eegdota isaa san hiikkadhaa jennaan hiikkadhaa jedhe. Rakkoon qabu hiikkadhaa jedhe. Osoo hiikkachiisuu baate
jidduu san keessa waraanni lama walittiin banama Jawaar hadha cinaachisaa biyyee keessa jira jechuudha. Rabbi sababaa godhee eegdota sanii hiikkachiise Jawaariin Rabbi isa baase. Silaa Oromoon guyyaa takkatti ija sadii dhabdee oolte jechuudha. Rabbi isa baase hadha isa geesse. Achitti naa qabi. Seef naa godhiiti. Reefa Haacaaluu Hundeessaa narraa dhooggiyaa Abiyyi narraa dhooggiyaa Lammaa yookaan ka'ee qeerroo tan iyyaa ganni jedheetiin itti himate san reefa Haacaaluu Hundeessaa guyyaa guutuutti taphachiise. Asii Amboo geesse Amboorraa Finfinneerraa Ambootti akkanatti itti taphate jechuudha. Silaa reeffi Haacaaluu Hundeessaadha. Reeffi Haacaaluu Hundeessaa Finfinnee keessaa bahuun qabu ture. Reeffi Haacaaluu Hundeessaadha. Nama du'e dhiisee sibiila Minilikii kadhaabatu akka itti eegaa turan argitan guyyaa san. Sibiilli isaaniitu sibiilli soddaa isaaniitu kan Finfinnee keessa dhaabbate hagas kabajamaa jechuudha. Lubbuun ilmaan Oromoo tan Finfinnee keessa jirtu garuu allaattii hanqatte. Sibiilli dhaabate akkasi eeggamaa ture sa'aatii sanitti jechuudha. Tukuratii irra kaayanii namni tokkichi karaa sanbaanaan lutti irraa kaate jechuudha. Namni tokkichi karaa sanbaanaan lubbuun dabarte jechuudha. Argaa turtan. Salphina kana caala maal feetan? Kufaatii kana caala maal feetan? Maal feetan? Kaan 4 kiiloo keessatti ufofoo kaayee haaraomsiisee ummanni dhagee daawwata. Akka waan seenaa gaarii dalage. Kaan ammoo kitaaba isaa dubbisa. Hayisillaasee kitaaba isaa dubbisa. Minilikiin siidaa haaromsa. Siidaa isaa kan Finfinnee keessa jiru eega. Taabota godhee ufofoo kaayee adada ol seenuun gabbahuuni isaaf sagataa jechuudha. Suuraa Minilikiitiif suuraa kan 4 kiiloo keessa jiru salaata. Gizee oolee baga nagahanna oolchite nagalchite. Gadi ol seenullee weelkaan soddaa kiyya. Isaaf salaataa jechuudha. Orma taanuu dhaabattanii Abiyyi yeroo isin qabu. Yeroo isin dhageeffatu hin qabu. Quba isin hin qabu jechuudha. Buchulloonni takka ammoo gargaarsa rakkattee asirraa hudduu teessoo rakkana gooti. Galantaanaan gargaarsa gara gargaarsa gargaaruu qabna. Bira dhaabbachuu qabna. Eessaan bira akka geessuu hedu Rabbiin isaa haa beeku. Eessaan akka bira geessuu heddan Rabbiin keessan haa beeku. Eessaan bira geessitan ummata karaan itti cufame, ummata silkiin harkaa guurame, ummata niitoorkiin saatalaayitiin irraa hidhame. Gooteen manfasiin bira geessuu hedda. Gaafiin ati taaban manfasiin bira geessuu hedda. Obboleessa garamiin bira geessuu hedda mana himu. Mee ummata kana garamiin gargaaru heddan. Warri gargaarsa heddanii gargaarsaaf rakkataartan. Warri gargaarsaaf hudduu teessan lafa rigaa jirtan. Ummata kana garamiin gargaaruu heddan. Margaafi dhabar. Mee garamiin gargaartan ummata kana. Ammoo mee gizee Rabbii jedhaatee gizee yaaddan. Gizee yaaddan. Gizee mazin jettanii akkana yaaddan. Dachiin Oromiyaa kutaa 10 takkaatun. Dachiin Oromiyaa kutaa 10 takkaatun. Qabeenyi isaanii isaanirraa hafee Afrikaadhaaf hin gahu. Isaanirraa hafee jechuudha. Itoophiyaa miti Afrikaadhaaf hin gahu.